Yoo yaa harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu akka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu nageenya keessan baraadha. Galata Waaqayyoo kan kun nagaan raafaadha. Isa nagaan of kenne Waaqayyoo eebbifamu. Idduma jirtanitti nagaan Waaqayyoo dachaa darba isiniif baay'atu jecha. Har'as dhufeen jiran isin jedha hordoftoota kiyya. Innis hawwii maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Kaleessa gaggeessaa abbaa keenya artist Ali Birraa irratti gaddawtu maqamnu isaan biraa darbu isaanii biraa dhabu isaaniitiitu gaddu ija saba Oromooti kan biraa dhabne atooyyuu malee Waaqayyo gocha isaa hundumaa irratti sirriidha waan ta'edha. Nundi numa deemna qanii hin beeknu garuu qanii eegganna malee namni uumame hin jiraata hin du'a namatti immoo hin ulfaata. Amma nuyi nama waan taaneef yeroo maatii keessaa tokko nu jaalaa waan tokko ta'uu baay'ee tokko miidhamna jechuudha. Oromoodhuma maraaf hunduma keenyaaf Waaqayyo jajjabinaa kennu jechuun jaalladha. Ittaansee immoo kaleessa tokkummaan nama baay'ee dasna jedhee amantiidhaan utuu adda waliin qoodiin ulamoonni baay'ee achirratti argame qeessota baay'ee achirratti argame tokkummaadhaan artistoota baay'eetu gaggeessaa isaan irratti argame nagaadhaan tokkummaadhaan abbaa keenya gaggeessanii jiru jechuudha. Naa tokkummaa nama yeroon argu lola tokko malee bakka jaalalaan tokkummaadhaan jaalala abbaa keenya qabanoo ibsa akkasitti gaggeessuu isaaniitiif baay'ee tokkoon itti gammade jechuudha. Tokkummaadhuma saba keenya akkasitti yeroon argu baay'ee tokko gammachuu guddaatu natti dhagahame. Amma yeroo gaddaa kana bicha osoo hin taane yeroo dhuma hundumaa Waaqayyo tokkummaa akkasitti saba keenya hundumaa amantiidhaan utuu adda waliin qoodiin zariidhaan utuu adda waliin qoodiin akkasitti tokkummaadhaan saba keenya itti akka inni fufsiisu hawwii kooti. Naa baay'ee tokko yeroo tokkummaa namaa ilaalu akkasitti kaleessa dasna jedha jechuudha. Gar tokkoon sababii abbaa keenya biraa dhabuutiif qirna jedhuyyuu gaddinatti dhagahamuyyuu akkasitti jaalala abbaa keenyaaf qabanu tokkummaadhaan yeroo ibsan baay'ee tokko gammachuutu natti dhagahame. Naa baay'ee waan namatti toludha gaggeessaan isaanii akka isaanitti gaggeeffamanii tokkummaan saba baay'eetu jaalala isaanii ibsaa ture jechuudha. Naa baay'ee tokko namatti tolu tokkummaa nama yeroon argu jaalala isaaniif qabanu ammoo jaalala ammamii akka abbaa keenyaaf qabanu ibsaa turan jechuudha. Akkasumatti biyya keenya saba keenya tokkummaa Waaqayyoo kennu jechuun jaalladha. Hundumti keessan baay'een keessan isinitti toleera eebdii amantiin qaba. Akkuma kaleessaa sanatti tokkummaadhaan itti fufan immoo amantiidhuma qabdan akkasiin kadhattan dhaamsan isiniif dabarsa. Hanqita kootti baay'ee tokko dasna jedhee tokkummaan namaa akkasitti jaalala abbaa keenyaaf qabanu ibsa. Gaggeessaa bareedaa godhanii jiru baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Innaa dasna jedhee viidiyoo